ولا شيء بالأرض ولا شيء. أنا بقوم سبو بنظف كل شيء بسوي أكل كل شيء بسوي قهوة. أنتوا بتقوموا بتشيلوا الشنطة مالكم بتروحوا مدرسة. أنا الواحد داخل البيت أنا تعبان خلاص لا تجننوني. وكتاب مالكم يوم ترجعوا يوم تدرسون وشيلوا حطوا داخل شنطة رجعوا مكان. اسمعتوني أنتم وأنت أنتي كلكم اسمعتوني سمعتي صح؟ ما برجع أتكلم مرة ثانية ما برجع أتكلم. إذا ما بتوتي بقول لك أبوكم بكبر أبوكم. سمعتوا؟ يلا تمام. Guys, nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii nagaa kooti galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo waanuma ajaa'ibaa tanan argaatii ture. Sammuuna kana gaasilaa akkuma isinitti mee biizii ta'e tanan jira jechuudha. Dhugaa keessummaan narra jira. Egaa akka nama tokko illee keessummaa yeroo dhufe viidiyoo isinii waraabuu hin dandeenye. Maaliif yoo jettanii maatiin kan kunaaf hin sarmanii jechuudha viidiyoo waraabuudha. Samoona kana sanbataa jalqabee hanga har'aatitti jechuudha dhugaa waaqayyoo hanga har'aatitti keessummaan narra ture. Gaafan tokko gaggeessu tokko dhufa gaafan tokko gaggeessu tokko dhufa kanaafiyyuu yeroo hin arganne jechuudha. Viidiyoo illee na waraaba jedhee na didanii. Ammallee immoo deebisee viidiyoo gaafa sanbataa jechuudha dhugaa waaqayyoo gaafa sanbataa viidiyoo kaameraa zimmeedheetuman baneetii dhiisee viidiyoon hanga naasaan alaa ol dhufan hunda isaa amma isaan mana keessa turan hunda isaa viidiyoon waraabame jechuudha. Maatiin abbaa manaa kootii dhufanii kanaaf na didan jechuudha gara sooshaal miidiyaatti na mul'achuu didanii hin barbaannu naan jedhan viidiyoon sun dhagaa ammaa jira dhugaa rabbi jechuudha. Viidiyoo sa'aatii 2 ol waraabametu jira. Na didan jechuudha sababa kanaatitti hin gallakkisuutii dhiisee siniin jedha. Innaa boqonnaan arganne goonguma jechuudha kanattiin isin harkaa badee isinillee na harkaa baddanii jirtanii eessa jirtarree eessa baddeerree naan hin jenne. Amma immoo viidiyoo kana dura daddarbanii gaa samuuna kana sabboontuun gaa xiqqoo coreessaara natti fakkaata bilbila illee dubbiseetiin hin jira. Xiqquma akka qufaa waan tokko naan jetteetii turte. Amma immoo gaafanii arguu waan ta'e sarpiraayizii wayiitu jira jechaaranii keekii muranii maalidha maalodha waa baay'eetu jira. Nama silkii dawwalee fi naan immoo silkiin irraa kaasuutii diddee waan kana sarpiraayizii kana garuma sooshaal miidiyaatiin dhumatamoo fayyoodhuma bichaa sarpiraayiz godheetu muramoo waan kana nu bira singaa gara jedhu gaafii natti ta'eera. Sababni isaa maayini wanti kun yoo dhugaadhuma ta'e maashaallah hedduu nama gammachiisa. Viidiyoo isheen amma viidiyoo kaleessa gallakkistinatti fakkaata viidiyoo sana bargixanii amma reefaan arge jechuudha. So haa ta'u malee viidiyoo kanarratti maaliif abbaa gaafattu haadha abbaa hin jedhinaadha. Congratulations jedhaa malee gammadaa malee jettee. Egaa wanti nama gammachiisu gaafa mincii isaa barte si gammachiisa beektaa. Wanti hundinuu mincii qabaachuu qaba. Bishaan tokko gaafa burqu iddoo burqituu isaa sana bakka mincii lafa jalaa ol burqitu sana yoo qabaate burqee raawwatee yaa'ee gara biraatti illee darbuu danda'a jechuudha. So amma wanti nuti gaafii nuti ta'e yookiin immoo akkuma nama warra kaanii jechuudhaanis amma iddoo kanatti gaafiidhaan hin jira rarreen jira jechuudha. Rarreetiin hin jira gaafii natti ta'eetiira jechuudha wanti kun maaliifiini hin dhageenye jechuudha. Bargaxanis keessummaa afaan ture isheenis immoo sammuna kana hin argitu. Dhukkubanitti ture mana yaalatii turte egaa kanarree quban qaba garuu sababa maaliif akka dhukkubee maal akka taate hin barree jechuudha. Dhukkubbiin kun maaliif akka dhukkubee hin barree akkuma beektane kaane waan araashii ta'eef dhaqeellee ilaaluu hin dandeenye dhukkubbii ishiillee dhaqee maal akka isheen taate maal akka ishee dhukkubee dhaqee gaafachuu hin dandeenye jechuudha hin beektu. Dhiyoodha waan ta'eef reef jedhaaf wayii ta'a. Otoo hin jiru lama waan akkasii geellee nannaqaan ture jechuudha dhugaa waaqayyoo nannaqaan ture garuu ganaa jechuudha bahee olii gad deddeemuudhaaf lafa fagoo deemuudhaaf naaf hin mijatu maatiin illee naaf hin eeyyamanii waan ta'eef
akkasittiin deemee dhaquudhaaf dhaqee ilaaluudhaaf dhukkubbiishiyyuu dhaqee gaafachuudhaaf dhugaa waaqayyoo bakka baay'eetu keessa koo akkasittiin nararra'uutiniin jechuudha kanan dhagaa ammaa ture bilbilee fi gaafadheetiniin jira bargit maan jedhu fayyeen jira naan jette malee waa'ee sarpiraayizii kanaa hin dhageenye jechuudha. Osoo wanni kun waan jiru ta'ee dhuguma waaqaa dubbachuudhaaf na dhoksitii mucaan kun immoo egaa garaan gargar fagaatte jechuudha. Ammanuma jechuudha jaalalli namni waliif qabu. Jaalalli namni waliif qabu ammanuma yoo taate as warratti dhaabatte jechuudha. Innaa kanaaf naaf hin galle wanni kun sarpiraayiziin kun fayyoo teenya giiftii keenya qobaadhuma kan keetitti sarpiraayizii kana qopheessiteef immoo dubbiin kun akkamii haadha abbaan gaafatinaa jechaatii jirta. Moo silaa akkuma jarri kana dura sarpiraayiz nuun jedhanii raawwatanii maal mindinoo piraankii jedhanii raawwatanii gaanuunis jalqabarraa gaafa jalqaba waa'ee piraankii kanaa piraankiidha fayyootti araaramuu barbaadeetanii jedheeti jechuudha. Jiraanis waan sana kan hojjetaatii turanii egaa sabboonis immoo akkasuma jettee raawwatteeti jechuudha waan kana hojjetamaatii kan ture. Silaa dubbittii dhumatu dhugaa ta'e raawwatee wanti ta'e dubbi jedhe moo iyyuu maalidha kanan jedhu ana gaafinatti ta'e. Silaa bara kana kaa waan hundumaa koo wal gaafachuun gara sooshaal miidiyaatiin ta'e beektani kana bara kan rakkoo nuti ta'e. Waan tokko yoo qoreen na waraante jette wayi qoreen kalleessaa sun sii buqqaate moo suma keessa jirti. Qoreen kalleessaa sun buqqaate moo suma keessa jirti jettee kan gaafattuunis garuun sooshaal miidiyaatiin ta'ee jira. So kanaafiyyuu wanni kun akkamii anaaf gaaffii guddaadha jechuudha. Maaliifini abbichi baramuunis dirqamadha. Wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhus dirqama baruu nama barbaachisa jechuudha. Hin barbaachisa maanni maatii dha'oo hayi maatii dha'oo nuti maatii dha barra amma jaalallumti inni gara biraatii yoo hafe jechuudha. Jaalalli kaleessa dheengadda nama wal jaalatee walitti dhufee raawwatee yaada garaa walii akkasuma immoo waan keessa ofii jiru waliin jijjiirratu sunillee yoo hafe gara sooshaal miidiyaatiin maatiidha jechuudha nuti maatiidha. Maatiin mana tokko keessatti waliin dhalatee waliin guddatee caalattiidha jechuudha nuti waliif maatiidha iddoo kanatti. Kanaafiyyuu jechuudha baruun dirqama nu barbaachisa waan kana abbaa isaallee baruun nu barbaachisa. Wanni kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu gadi fageenyaan jechuudha bakka kana hojii manaa godhannee raawwanne waan kana irraa baruun dirqama nu barbaachisa jechuudha dirqamadha. Kuni dirqamadha. Innaa akkasidha garuu immoo booddachi asnatti garagaltanii anumarrattu anumaanoyyuu maaliif maatii kee dhoksitaa maatiin kan kee maalinni adoo akkamiidhaan jettanii raawwattanii asnatti hin deebinaa garuu akkasidha jechuudha. Kanaafiyyuu wanti kun mul'atuu qaba.